Komedi piaso ada kan usi wolbirataani siree gubbaarra kataa turran san sinjala haa godhanii jiran isinuu maal godhuu qabdan Oromoo Hacaaluu Hundeessaa maal jee arraas ta'ee burus nafxanyaan diina keenya jee Disene edakinu bane Disene anatin fakane Jirra jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kan isin daawwachaa jirtan anaa fi isini saniifuu kan isin daawwachaa jirtan waa'ee Nooroodha konaan jamaadha saniifuu subscribe kadintu santuqaan isin jaa kabajamtoota hordoftoota keenya inshallah arraan tara wanni video kana qabadee dhufeef deeqaalee isinitti hin dheeressu Commenti lengada yookaan kanamo no video kale gadifne galata obboleettii keenyaaf warreen nu gargaaraniif galchine jalatti du'aa hedduu gootanii jabaatanii maarreetanii nu jajjabeessanii jirtanii isin hundinuu galatoomaa isin jenna kanaaf okay gamanumaan obboleessi keenya tokkotu jira garuu afaan arabaatiin dalagaa reaction kana Abdata Ahmad yaani sanifu isallee deeytanii subscribe godhu wallaalina warreen afaan arabaa beeytan quality isa video ajaa'ibaati reaction afaan arabaatiin dalagaa anillee waan inni asoon beeku garuu video isaatu natti tola video isaa yommuu edit godhuu fi kana hedduu takka natti tola gizee ammaasii kaameraatti akkana jihan jamaa nama godhu hedduu namatti tola sanifu deeytanii subscribe godhu wallaalinaadha Oromoodha alaabaa teenyallee odduuba kaatee studio isaa keessa addunyaa guutuu beeksisuu jira araboota hunda beeksisuu jira saniifuu mucaa kana deeytanii yoo nuuf jajjabeessan gamanumaan kabajaan isin gaafadha maqaa hordoftoota waa'ee Noorootii fi maqaa kiyyaan jechuu kiyya akkasumatti warreen bira dhaabbattanii nu gargaartan galatoomaan isin jaa okay Amasi waan biraatiin isiniif himuu fada nam tokkotu gama keessaatiin dhufee channel keenya nu beeksisii maarree naanja okay channel isaanii niin beeksisa rakkoon qabu channel walii beeksisuun niin beeksisa garuu waan takkaa jira channel beeksisuu dura videoon keessuun video keetii kan sammuu keessa naqachuu qabda video if dalee diyoon iftee siif hin beeksisa gamanumaan nama baddu garuu namni garee akkam jaa video nashiidaa namaa gadhiisaa wallee namaa gadhiisaa maarree godhaati channel keenya kana naabisi anis youtuberaan ta'uu fadhaa maarree jaani okay akkas taanaan rakkoon qabuuti yoon ifi santoo feete video kee gadhiisa gisee hin jeen no eege kumoo guute boodaan video kee irratti dalagaa jaa sun ta'uu qabu jechuudha youtuber yoon ifi kan ta'uu feetu taate video mata keetii hojjechuu qabda malee maqaa video kiyya fuutee yoo nufi youtuber irra keessee video nama biraa fuutee yoo nufi youtuber irra keessee seerri youtubaatis gamanumaan isin himuu fadha seerri youtubaa monetization waan jaamu jira ichi boodonas sansiif hin banu akka youtubni kee hayyama isaan biratti fudhatu hin godhu saniifuu gamanumaan akka hubattanii sinjaa garuu immoo warreen video quality babbareedaa daleedanii video babbareedaadhaan akkasitti waan mataa keessanii idea mataa keessanii qabatanii dhuftan channel keessan isin beeksisurraa duuban deemu garuu amata haaree irratti kuma dhibbanni seenne jenneeti kaanee garuu kuma dhibba seenuu dura YouTube keenya hack godhanii jiran amata haareef hangam takkaatoo fi Oromoo hubaddaa hangam takkaatoo guyyaa 22 toof bara kuma lamaa fi 20 takka baatii takkaffa guyyaa 20 takkaatoo habashoonni yookaan kan ammoo Hacaaluu Hundeessaa maal jee arraas ta'ee burus nafxanyaan diina keenya jee saniifuu isin jabaattanii akka chaanaala kana akkuma duraan nagargaaraa turtanitti akka nagargaartan abdiin qaba chaanaalli kun kiyya qofa osoo hin taane keessaniis saniifuu kabajamtoota hordoftoota keenya isinoo maaltu isinirraa eegama habashoonni waan isaanirraa eegamu godhee jira isinoo maaltu isinirraa eegama subscribe godhuutu isinirraa eegamu subscribe godhaan isin jaa kabajamtoota hordoftoota keenya guyyaa 20 takkannan kana keessa maal godhuu qabnaadha amma kana gaafiif gaafachuu qabna guyyaa 20 tokkotti kana keessatti maal godhuu qabna okay sababni nan kana jee maaliif Yaasiin amata sadii guutuutti laphee video diraamaalee garagaraa filma garagaraatiif comedy fi haasoo aadaa kaanusi wal bira taa'anii siree gubbaarra kataa turran san sinjala haa godhanii jiran isinuu maal godhuu qabdan Oromoo yaadannoo keenya hunda yaadannoo gaafa mana
xiqqaasan keessa teenyee siree gubbaarra naa fi haati mana kiyyaa teenyee haasofnu san nu jala haa godhan anyu nu jala haa godhe warra nuti guddina keenya hin feene warra akka nuti qaroomnee yookiin kaan ammoo uummanni Oromoo qaroomee miidiyaadhaan dura deemuun feene santu haa nu jala godhe. Okay, isinoo xiiqii keessa seentanii maal godhuu qabdanidha. Namni viidiyoo kana laalu hundinuu subscribe bikka diimtu san tuquu qaba jechuudha. Subscribe bikka diimtu san eegatu itti immoo notification irraa baratan sookondii muraasa keessatti viidiyoo nuti gadhiifnu isin bira gahaa jechuudha. Kana godhuu qabdan. Guyyaa 20 takkitti kana keessatti mee surprise na godhame. Waan biraatti nu surprise na godhuu jirtani commentii fi kana kanaa fi akkasuma viidiyoo keenya laaltanii nu jajjabeessuu jirtani. Mee hiriyoota keessaniif messengeraan walii ergaa gruppii bikka jirtan walii ergaa amata haareerratti surprise na godha. Sababni surprise na godhaa joof maalen jaalala subscribe qabaadde osoo hin taane yookiin kan maraatuun subscribe na qabdee osoo hin taane jaalalti subscribe irraa na qabdee zaadii damee foraasoo osoo hin taane xiiqii uummanni nu keessa naqee chaanaala keenya wallistoota keenya YouTube irraa buusanii akkasumatti chaanaalli Oromoodha akka guddanne kan fayyadhan kana amata haareerratti 100 geessanii chaanaala kana akka uummanni sun hamileen gaddu ammaan tana hedduu gaddaa jiran. Warreen nagargaaru jiru kaameeraa kan bitadhuuf xiqqashoo itti nagargaare warreen akkasumatti obboleettiin diya laaptoop dooraa 100 guutuu ergitee laaptoop kana bitee gizee viidiyoo kana arkan maraachuu jiran jechuudha. Rifeensi isaanii akkana dhaabbatee jira. Hayi gurbaan deengadda chaanaala jalaa cufne sun har'aan tan akkamitti waan bareedaa kana yookiin kan immoo viidiyoo quality kana qabatee gabbaa nuti viidiyoo duraan jala hayne san quality hin qabu. Isa kana kuffisuu feene jaani gizee sammuu keessa naqatanii waan keessan haa godhan yaasin garuu haala biraatiin itti gabbee jechuudha. Haala akkamiin haala quality qabu haala kaameeraadhaan sagalee qulqulluu ta'e isaan san caallee argamuu qabna jennee itti gabbaan amma booda arkuuf ta'e sana jechuudha. Viidiyoo keenya akkaataa nuti itti daleen saniifuu adawwii rifachaa jirte jechuudha. Adawwii kana gama kanaan rifachiifnee jira gama viidiyoo quality qabdu gama viidiyoo ajaa'ibaatiin rifachiifnee jira gama kamiin rifachiisnuu qabnu garuu gama bikka diimtuu saniin gama like godhuudhaan gama wal gargaaruutiin gama waliif share godhuutiin gama walitti haasidummaa godhuu dhabuutiin keessattuu yuutuubarri Oromoodhaa gurguddaan haa galatoomanii irraayis illee haasawanii akkasumatti obsee akkasuma kiyyaa ijoolleen Keeniyaa jirtu hedduun galatoonfachuuf barbaada gamanumaan naa hubadhaa saniifuu hedduu takka na bira dhaabbatanii galatoma garuu wanni isiniif himuu fadhoon community keessan irratti yoo share gootan rakkoon qabu community irra yoo share gootan uumaa rakkoon qabu nuti Oromoon garaa walitti hin jabaannu garuu community keessan irratti yoo share gootan rakkoon qabu jechuudha gamanumaan akkasumatti abdii muktaar hedduu bakka namni gizee nam viidiyoo gadhiisatti viidiyoo keessan share godhu isaa jechuudha. Okay haasawni heddummaadha. Haasawni heddummaate harree irratti hin feenyette Oromoon. Amata harree irratti rifachiifnee 100 eega geessan booda nutti galu godhuu qabna jechuudha. Ammaasii gama kaaniin intaltii Google keessa dalaguu turte ta habashtittiidha laal kana yaaduu qabdan. Nafxanyaan bikka jirturraa yoo nufi bikka feete daleede reesturaantii keessa yoo nufi daleede akka nyaata bareedaa siif kan ittiin feetu qalaasaa naaf deettum bakka zannataa yookiin kaan amma boonaati reesturaantii keessa yoo nufi daleede qalaasaa siif hin fiddu jechuudha. Yoo nufi ati reesturaantii deetee nyaata ajaa'ibaa xalabattee afaan Oromootiin dubbatte hawaai Oromoon akkanatti waan kana gootu ni jirti siin jaan. Yoo nufi suufa uffattee achi booda kana makiinaa BMW yookiin BMW uffattu ni jirti jaanis si ajaa'iban jechuudha. Inti anti Oromoodha inde ati Oromoodha maarra siin jaan jechuudha. Yoo nufi xiqqashoo bareeddee xiqqashoo bakka akkana fuulli qeebee bareede ati bar keenya marre ati Oromoon waan fakkaattu siin jaan. Saniifuu akka nuti guddannu waan hin feeneef jecha ammaan tana isin subscribe gootanii diina akka rifachiiftan abdiin qaba jechuudha. Intalti Google keessa jirtu sun areemtee jirti. Jecha nafxanyaa jiru kana waan biraatti hiitee akka nuti Amaaraa fixuudhaaf yookiin kan immoo saba Amaaraa fixuudhaaf itti qophoofne san hiitee afaan Ingiliffaatiin turjumaanaa turte. Garuu hin milkoofneef adawwiin Oromoodha hedduu yoomiyyuu milkooytu. Ichi keessa areemtee jirti. Kanaan isiniin jechuun fadhaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya isinis jabaattanii bilbila yoonii farqaa qabaattan subscribe yoonii fi oliif gootan bareedaan isiniin jaa uummanni Google keessa dalaganiiti inuu uummata Oromoo irratti hawallee gadhiisuu irratti haasidummaa yaadaa jirtan. Isinoo maal godhuu qabdan dubare yoonii fi Google keessa daleedan uummata Oromoo waan isaan turjumaanan san noo kun ta'uu qabu jettanii
dura dhaabbachuu qabdan. Kan lammataa yoo nufi ammoo waan san dadhabdan chaanaala keessa yoo nufi chaanaaleen nu jalaa cufamee bilbila keessaniin chaanaala keenya kana subscribe godhuudha. Waan xiqqoodha jechuudha. Numa tuuta harki sirratti hin madaa'u yookaan kan wallistii maal jaaniin madaa dhullaa fi hunkun sitti hin bo'o jechuudha. Saniifuu kabajamtoota fi hordoftoota keenya galatoomaan isiniin jaa hanga viidiyoo biraa wal agarutti insha Allahu ta'ala akkuma yaada keenyaatti bara 2020 takkat hanga 100 nutti wal agarraa nagannaa tura. No wal agarraa 100 wal agarraa eegise isin viidiyoo dhaabuu deema jettanii abdii muratina inuma viidiyoo dhaabuudhaaf kaayoon qabooni namni hamilee na cabsu deemu ifumaaf hamilee cabaan sinjaa 100 akka goonu sammuu keessa kaadhaa jechumaa fi saniifuu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya hanga viidiyoo biraatii fi kowaalitii bareedduu wal agarutti assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Galatoomaa ilma Oromoo.